تيت بقى اتقابده رقم تيجي مستقوته كوني دوبا وران أنا جبيسو دوبا مسكينة كان أكا وستم تقولوا الرتي إفنو بهجرة جورا أنا في نموت كنا كنين تدوبا جرا إجولي مسكين ولا فاجر إجولي كتالي نما بينما دلقة تقول نكونوا أكم ورقونا غافن قدام كنا gama ani isan kun gama hararge dhabbatan gama khan raho namni jiru jira gama khan ra o jiraate adi fatu yar akanya fakenya fi wan arge wan tin talle raga wali isin yebse isan leo be kan raga waji isin aymen okay joker khiyalal wanne nuti ba fakenya wan amma garte akjette khana jara namma gafaddetin bira khote namni wan kanarratti isin deeggaru isin deeggaru jara himanna jara khaniti miti namni wan kanarratti kopilin kitanarra olkaasi gamana gaddeebsi balleessi namni wan kanarratti isin deeggare jolle teenya tana itti deema lola kana tuma isinin jiru akka nama isin deeggaruutti si gaafadhe kun amma khomii keessatti dhiyaata kan gartee murti guutootii fi kan khadir martuu kuni maalif jennaan laale jookar khiyya gaara kana duuba wahii balbalaa aara tokko oliyaa ayoo ja'an ibiddaa duuba jiraan gaafiin qabdu kasuma kasemit tanaaf namni gartee isin deeggaru bakka kanaan ni jira jechuu barbaadeeti malee amma akka khomiitti khadir martuudha akka khomiitti waa hedduu tan inni je'eetu jira tan gartee nutilleen irraan gammadini sannuma jirti namni jechoota ni ja'a kanan baanu jechootaami komantii fi kanaami kaninan jechu jiru deeggara fand wanni godhamu ni jira jechuun kawwe gaara keessatti bitatamtee waa maal godhamtu kanarratti hin baana akka gartee ajantaan kun oromoo fi oromoo wal nyaattu irratti namni dalagu jira jechuu barbaade tokkoffaa irratti waraanni kagandaati miti yoo waraanni kagandaati asirratti gaafitiyya waraanni akkan beekuttillee waraanni daangaa yamanee jiru waraana gandaati miti waraana miskiina oromoo karaa deemtuun eeguu danda'u malee waraana miskiina oromoo karaa deemtuun dararuu danda'u miti qawween tadiinatti qaban malee tofii walitti qabanii miti achina qabadhaa'eera yoo ammoo waraanni kagandaati waraanni kaharargeeti arsitti qabamuu qabaa ta'e arsiinillee waraana achi qabaatu dandeetti bahee walitti qabuu danda'a warri gaara keessa tokkoffaa irratti dhimmi ijoolleen biyya miskiina biyya arabaa keessa lamaa wallottu waraana hin ilaallatu nama waa beekuuf nama sammuu qabu biratti waraanni kuni harargeellee nyaachisee obaasuu qaba miskiina arsiillee kakutaa hundaatu diinarraa eegee bakka jirutti ubbira dabarsee gara jari deemaartu san ubbira dabarsuu qaba malee diina akka diinaatti qawwee itti qabee akka diinaatti garaa keessa dhiite kutaa kana dhaabbadha kutaan kun ammoo waraana hin qabu qawwee hin qabu jedhee akkas gochuun sunillee dogongora akka tiyyatti yoo ammoo dogongoraa miti waraanni kun ka harargee qofa arsii akkas godhuu qaba kutaa biraan waraanni kun fakkeenyaa fi hadda arsii akkana godhe waraanni jechuudha miskiina kana keessa garuu yuun qabu dogongora guddaadha akka mataa tiyyatti akka wallaalummaa tiyyatti dogongora guddaadha maaliif hadda arsii harargee wallole arsii akkana godhan boru shawaa harargee yoo wallolte shawaanis akkasuma godhanti booranaaf shawaa yoo wallolte booranaaf harargee wallolte kutaa hundaa waraanni kun itti dabalamuu qabu waraana oromooti eegoo oromoo taate oromoo kameenuu ija tokko laaluu qabdi dogongora isa guddaadha miskiina lamaa wal dhabu jidduu galuuni qawwee miskiina sababa miskiinni wal loluu fi qawwee kutaa tokko irra dhaabbatanii tokko qabuun dogongora guddaadha akka mataa kiyyaatti deeggariinsi jajjabina laakiin namni duuba dhaabbatee akka gandaatti haa deeggaruu malee deeggariinsi namni ifa bahee baga kana goote arsii atis baga kana goote harargee baga kana goote namni jedhu jiru. Thank you galatome ayyama gama khomii garte akka jarri himatee sanitti himadhu khara dubbii gola bitti dachaan ani komii tama jinni dhiise komii waa bakka jinniin irraa kaasirraa waan komaduu qabu fakkeenya mujaan bakka irraa ka'e irraa eegalee yoo dheeressee akkasii dubbadhe illee sa'aatii sin jalaa guba waan ta'eef bakka irraa ka'ee fi agatu waaqa bakka kana jinniin dubbatee jira. Laale jookar khiyya sa'aatiin gubattee laale jookiyya sa'aatiin gubattee qalbiin ayyoo oromoo fayyuu turran wayya sa'aatiin haa gubattu wanni fakkeenyaaf amma akka jinniin je'etti mucaa keenya xiqqaa qabanii akkasitti maarree godhanii himata san keessatti gaa himata san ammaati waa'uma khadir martuutii fi khadir martuu kas je'e saniif goote ati waan san saniif gootanii isin dura isaaniin nu qabee jaanii لا Jinni Hobbs
Fita tu inni gaafii gaafatamaa Oxygen. Jookar warri amma yaada kana deemtan saamsaa si gaafataa jiru. Waan dubbattan keessatti hayyee ila itti isin deebi'a. akka qofa dubbadda. Dhugaa qofa dubbadda. Cufuuf. Ni Turkii qabaa jira Jookar. Jookar khiyya dura haasuun tun isinii dura haasuun kuma jarri jiru kana. Wanti sobaatti kan jiru wanti kamuu viidiyoo waraabamee lafa jira waan ta'eef tokkoffaa irratti hayyee itti isin deebi'a. Hayyee tokkoffaa irratti bakka sanatti isin deebi'a. Lolli mucaan jedhe mucaan xiqqaan tumamee jedhe suni waan ji'a 4 mooshan duraati. Lola ammaa kan irraa dubbadha as gabaabsee. Lola inni fakkeenyaaf lola asin dura ji'a 4 dura 5 dura tumamee wal lolee hosan namni reegadoo hoogganaa ture jaal ibsaa dabbaaleef caalaa oorooti. Ijoollee arradee keessaa. Tunniin keessa hin jirtu. Tunniin achi as dhufte. Lola duraa sani araaramee addallee galee jira. Lola amma deemaaru kana amma namni irra wal falatee qawwee walii qabaaru kana irratti tokkoffaa irratti bakkee irraa ka'ee ijoollee arsiif nama qabe. Eenyuun qabde? Walloo qabde. Walloo qabdee Hararge seenee qabnee jette. Dogongora inni sunillee. Oromoo tokko qabanii Oromoo tokko qabe jechuun dogongora. Achitti Hararge Walloo qabdee Hararge seenee qabnee jette. Akkana ayyama namni Hararge Walloo ka qabame kuni jaarsummaa goonee Hararge walitti Walloo waliif findee yooma san gadhiifne. Namni biraallee ka duubaan qabame jira garuu ijoollee Walloo waliin araara goonee findee adda galle. Achumatti guyyaa lama bullee jinni kuni nama biraa qabee fide. Jinni maaliif qabdee jedhaniin? Hararge jennee Hararge seenee Walloo qabne maaf jettanii? Eenyutu eenyu gadi? Jara ni sodaattanii nuun sodaattanii kanaaf qabne isin agarsiifna. Isin jilbifachiisuu qabna. Walloo ni sodaattanii akka Walloo sodaatan sanitti isin sodaachifne nu sodaatuu qabdan nu jala buluu qabdan isin cabsuu qabna jedhe jinniin. Achi ijoollee arsiillee itti dabaltee kabaraa qabde. Uduma taraa wal qabaa deemu guyyaa hadhaa aduu hadhaaf nagaye. Kan dura dogongoraan jechaani arsitu jedhe. Arsitu Hararge seenee Walloo qabne jedhe achirra namoo jinniin jecha namaatii fi fuudhee nama biraa qabee fide. Dhageettanii? Achirraa kan ka'e hadha gahe jechuudha. Kan dura ammoo jechaani tuqe arsiidha. Kan ammoo gochaan agarsiise Harargeedha. Akkas. Iddoo kanatti wanta yaambesan jiru natti fakkaata. Galatoomii Jookar khiyya ol faadhu qeerran sottiin deebi'a. Qeerran so sirraa fuudheetiin dubbii gama goola baatti deebi'a. Komiin teenya tanaa ja'a nuti badiin teenya ta duraa nutummaan gartee Walloo qabnee Harargee seenee jechuun sanbadiidhaa jeeti obboleessi keenya jee jiramee haa ta'u asirratti maal jette qeerran saa? Yaa bakka badii taanaan dubbiin tajaajilu warra malkaa ballootiif jaarsa bira qotee bar jaarsa maa bira qota jaarsi bar taraa walii kanna lola kam dura taraa walii kanna meeji jinni jaarsi Ila tajaarsa manne yeroo nama guddaa sanatti illee isin deebi'u. Tajaarsaa tana jalaa fiti Jookar kee. Tajaarsaa tuni osoo jechiin jedhamini osoo gochaan agarsiifamin achi dura guyyaa lama dura. Walloo oduu mucaa Walloo saniin qabini jaarsi achi dura qabamee ijoollee arsii turkuttee silkii fudhattee gadhiifte. Waraabamee gadhiifamee ture miidhaa gubbaa eenyu akkana si godhee jennaani ijoollee arsiitiin na tumee akkana na godhee silkii narraa fudhatee jedhe. Garuu saniif namni dubbate hin jiru. Ajandaan suni viidiyoo waraabameetuma cadhifame. Jechaaf wanti kun raawwatame malee jechaaf balaa kun ka'e malee jaarsa saniif miti na. Obsi jinni obsi Jookariitu haasa'u jira Jookariin gaafii gaafa. Tokki qabe malee hin fanne. Ni tokki qabe Jookar hayyee. Namni jaarsa saniif dubbate. Mee koppiliin taphataa godhaati. Jaarsi sun guyyaa sadii dura achirraan jechuudha. Video jafadhu si gargaara. Video goya jafatte si wayyaa. Jecha fi gochi garagara. Dhageetanii
Okay. Utuu ijoolleen arsii osoo ijoolleen arsii walloo saniin qabini osoo ijoolleen arsii walloo saniin qabini jaarsi achi dura qabame. Dhageessanii? Wanni guyyaa lama dura jechuudha. Mee miidhaa gubbaa gadhiifame saniif namni gaafa hararge seenee qaba. Maaltu buuse ol deebisa. Nabaka buuse. Ustaazam sana dhageeffadha. Ustaaz Safrandiin na dhageeffadha waan isinitti hima. Bikka jaarsaa. Sirraa baafna. Qaqqeenyatti sirraa baafna. Anaatu isin gaafachaa jira. Bakka jaarsaa ragaalee dabalatu. Sirraa hima. Anaa isinirraa baasa. Sir barreeffadhu lakkoofsa takka mee qabbanaa isin muyuut qabadha takka. Qabbanaa ana gaafachu jira. Ana gaafachu jira. Isin lachuu muut godhadha. Jaarsaaf hin dubbanne jechaaf dubbatanii jeebar. Homii qabdus waan sirreeffamuu qabu hunda isaatu hanga fixattutti fayyaa hanga qeertee isin wanni hundi sirratutti yeroo asiif kannaa ni himatta. Hanga ustaadamsa irraa xumuratu obsiitu maayikii qabadhu. Thank you. Akkas naa godhi. Namanna darbe namanna buuse. Miyuuti viidiyoo si qaba. Mooditara nama hundarraa akkam buufne Jookar. Hayyee. Namni biraan jiru warri Aslii fi Hamzaa fi isintu qabu malee nama biraan qabu. Thank you. Khala. Hayyee. Itti ofi Jookar. Bakka jaarsaan dhaabde Jookar. Waan kana fixuu taa'u namni kun waan sensitiivii dhaggeeffataa namni dhulitoorki si buuse habiibi. Hawaasni nuti jala jiru kun akka biratti kan fa'an. Nam tokko mooditara. Hayyee galatooma isinii qajeelcha. Namni kuni balaa kana hunda dhaabuudhaaf as taa'ara malee namni hojii dhabeeti miti. Hojii ofii dhiisee mana ofii dhiisee namni kamuu as taa'aa jira waan ta'eef wanti kun furmaata argatuuf miskiini waltummaa walaa dhiisuudhaaf waan ta'eef nulli akkasuma barbaanna wallaahi sanuma barbaanna jechuudha namni tokko walaadhaan barbaannu waan ta'eef. Jaarsi ilaala dhageeffadha. Jaarsi wanti naa qalbeeffatan asirratti. Jaarsi lola kana dura. Jaarsa saniif namni dubbatillee hin jiru viidiyoo waraabamee gadhiifame namni takka viidiyoo irra waraabee namni dubbatillee hin jiru. Erga lolli kun ka'ee jaarsi kun illee lolatti dabalame. Jecha ijoolleen arsii dogongoraan walloo hararge seenee walloo qabne san irratti lolli ka'e malee gocha jaarsa saniitiif miti. Achi na qabadha. Lolli kaka'uuti jaarsa san irratti ka'a. Jaarsaaf namni dubbatan jiru guyyaa sadii gahee lolli biraa jechi sun dhufee jennaan jechi san irraa jennii nama biraa gochaan garsiise. Jecha ijoolleen teenna ijoollee arsii dogongoraan dubbattee fi gochaan ammoo jinni qabee fidee arseenis galgala san qabdee fidee achirraa osoo qaxxaramu osoo maalkanii guyyaa wal jijjiiru hadda gahee jechuudha. Jaarsi sun ammoo lola kana dura lola kana keessa hin jiru. Achi naa qabadha. Tole Jookar xiyyamee si haa gaafadhu. Jaarsi mucaa xiqqaa duraa lola duraa jaarsi guddaan hiriyaa abbaa keessanii san maaliif qabamee tumamee telefoonni isaarraa fuudhame? Gandummaadhaaf immoo waan biraati. Hayyee galatooma. Sani arsitu qabee jedhani abbaa qabellee hin beeknu dogongoraan qabame abbaan kiyya kama kasaati shabaaba. Gartee nama guddaa akkasii jechuudha. Nama abbaa keenya nuu ta'u nama abbaa keenya hunda nuu ta'u. Dogongoraan qabame nama isa qabellee hin garree harargeenis fakkeenyaaf akka yookaan nama guddaa ganda isaaniitti nama maaliif qabame nama kana ijoollee arsii akkamitti nama keenya guddaa keenya qabdi nuu dhiyeessa nuu gaafadha namni jedhee jiru. Jaarsi akka viidiyoo itti waraabe nama ijoollee arsiin na qabee silkiin narraa fudhatamee jire na tumanii jiranillee jedhee ture. Dhageettanii harka kanallee xiqqoo madaawaa jaarsa san isiniitu qabe moo naamsa Jookar xiyya jaarsa san isiniitu qabe moo waraana biraa haa arsiitu qabe? Jaarsa ijoollee arusiin na qabeedhe malee nama qabe hin beeknu. Isin irraa nama qabe hin beeknu arsii haa himatu malee yaa hin beeknu. Nama lafarraati miidiyaarraa osoo hin taane namni isa qabee silkiirraa fudhatee tumee gadhiise nama miidiyaarraa miti nama lafarraati nama beeknullee miti namni qoratee irra ga'ellee hin jiru jaarsa san jechuudha. Tole hayyee miut godhadhu Jookar xiyya jinni itti oofi. Na dhageeffadhu. Ijoolleen tanuma Alishaa qabde sani ijoolleen tanuma mucaa walloo san qabdu ijoolleen namuma 15 jaarsinis jee mucaan Alishaa mucaa wallollee namuma 15 jee ijoollee wal jaartee jira teessoo tanuma arsiiti tanummaan nama hunda kutaa hunda jimmaa saamtu walloo saamtu harargee saamtu tanuma arsiiti haqa hima way firummaan baddi nuti lola duraa lolleeti firraa dhiifne yaa'iin bu'aa nuun qabdu ni dalaganne jennee miidhama malee yaa'iin bu'aan qabdu jennee firraa dhiifne
cal jennee odoo daddeenyu miskiina jaarsa abbaa kiyya nama guddaa farsaa irratti maallaqa irraa fudhatanii jawwaala irraa fudhatanii nu dhufe gastiiti jedhan dhufe abbaas nadhaa wanjeen nu garsiise laayifii irratti ijoollee arsii nama 15 na tuman jee hayyee jennee ijoollee ganda isaanii tagaara mul'ataa itti goonee ijoollee bira keenya zim jennee itti dhiif amma lolatti hin dachaanunne gargaaranneetuma jal jennenne deebi'anii eegammaasis guyyaa sanirraa oolaniituma guyyaa lammaffaa mucaa alishaa qaban bikkuma sanitti maattuma sanirratti ijoolleen walloo isaan fiddee cafayinaan ban nuti harargee seenee qabne malee waa keessan ijaani jawwaala irraa hatanis deebisaniif dhugaa jirtu dubbannaami nuti tana keessa yaa'ii barbaanne gaafa namni tokko lafaa ka'ee nuti harargee seenee isin qabne jaan tuffiin isaan harargee tuffataman tun akkami nam kuma lamarra taaniti abdii bilisummaa guyya san barbo harargee no namaa miti jeebo hangene nu tuffatan jara keenya kana bayyee gofurmaan batti nuti yaa'iin feenu harargeen ifiif dhiibanii nu naqan mucaa duraatis ifiif nu qaban abbaa keenyaas ifiif nu qaban meekkame akka karamtaan hayyee kamtaan tole hayyee qeerransa waan itti hidhaattu ni qabdaa yaa anis yaaduma jinnee kanarratti kun ijoolleetti tokkoffaa dura akka reefu jaansanirraa waa'ee Khadiirii fi waa'ee Murtuguutooti kanarraa Khadiir waa'ee arsii arrabsa irratti waa'ee arsii waajii irratti akka dhimma dhuunfaa tokkootti anuu koommantii kamaleetti barreessee bilook na godhee ture namni Khadiiruun wal beeku gaaraa kana keessa hin jiru namni Murtuguutoon wal beeku gaaraa kana keessa hin jiru akkammoo wanni dhimma lolluun itti fe'etti nuti wooma jirni jawtanaa fi tuffii isaan nuti garaa laafummaa keenyaatu kana nu godhu jira waan jaamurraa ijoollee qabnee akkas goone dhimma immoo waraanni gaaraa hin seenuu jeef waraanni gaaraa akka waraana gaaraatti bar harargeedha arsiin nu dha'uu dandeessi yoo feeti yoo nuti farraan yookiis nu gaafatti malee nuti harargeedha bar haqabamu jirus harargeedha bar waraanni gaaraatti akka harargeen laalameeti lakkii nuti asitti gireerraa dhorkinee nyaata kan inni ol yaanii farsaa irratti ijaaranii akka iluun gastii keessa taa'ee ijoollee tumsiisaa maallaqa itti ergaa fi giiftii darbaa fi nuti asii gireerraa dhorkineetuma dhiifnaa jechuudha. Akka waraana gaaraatti seenu hoggaa jiru maal jechuudha akka arsitti hoo maaliif seena kun. Mee bakka tanatti siin qaba iluun ijoollee tanaaf maallaqa erguu ragaan ati qabdu ni jira. Yaa giiftii isaa darbu agaruutti hin jira garuu taaqida maallaqa isaa erguu fi waan deeggarsa duuba jiru waan hin beekneef gastii keessa taa'ee ka tumsiisu. Inni taaqidatti anuu ijatiyyaan tumaa ja'uun harargeen haadha siyaasaltu tumaa kajuun dhiifamallee anuu dhageen jira. Ana achi ragaan maali? Ammoo kan viidiyoo inni akkas ja'u ni qabda harargeen haadha sii kanaa gootu tumaa kaja'u. Yaa gastii keessatti viidiyoo namni waraabee gadhiisi gaa harkeen ture warra hin buufne malee isiisan harkeen ture. Okay. Walumaa galatti laal an amma naatu dubbatana dhageeffadha. Ragaa. Laali wanni haasawame wanni gartee Jookar Khadiir Martuutii kana je'e san akka Hamzatti akka nama tokkootti wanni ati iluutu kana je'e jettus ragaadhaani walirraa qeeballa. Yoo ragaa viidiyoo waraabamte fiddee asin nu dhageessifte kanarrattis ni murra kaan irrattis ni murra. Ammoo lola gaara keessatti deemaa jiru kana